Abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee raawwii hojii bara 2014 fi karoora bara 2015 irratti mari'ateera. Raawwii fi karoora abbaa taayitichaa kan dhiyeessan hoogganaan waajjira abbaa taayitichaa obbo Tasfaa'uun Aluulaa hojii bara 2014 keessatti hojjetameen weerara lafaa wal qabatee manneen seeraan alaa 12,300 ol irratti tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu himaniiru. አጠቃላይ ከመሬት ወረራ እና ማስፋፋት ጋር በተያያዘ waliigalaan weerara lafaan wal qabatee bakkeewwan 12,300 ol irratti tarkaanfiin fudhatameera. Kun abbaa taayitichaa qofaan kan hojjetamedha. Qalmaa fi beeksisa seeraan alaas hedduu to'anneerra. Waliigalaan akka magaalattiitti seera cabsuun 300 fi 40 ol raawwatamaniiru. Bara kana abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hooggantoota fi hojjettoota 2,000 ol irratti tarkaanfii garaagaraa kan fudhate ta'uun ibsameera. Daldala seeraan alaa irratti daldaltoota bobba'an gama to'achuutiin hojii hojjetameen akka magaalaa Finfinneetti bara 2014tti daldaltoota seeraan alaa 65,000 ol irratti tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu obbo Tasfaa'uun gabaasa isaaniin dhiyeessaniiru. በድምሩ 2014 አባላት ላይ በየደረጃው እርምጃ ተወስደዋል ማለት ነው። Miseensota hojii 2014 irratti tarkaanfiin sadarkaa garaagaraa fudhatameera. Daldaltoota daandiirra seeraan ala jedhamanii adda baafaman 66,000 keessaa 65,000 ol irratti tarkaanfiin fudhatameera. Dhabamsiisa balfaan wal qabatee akkasumas manneen jimaa hedduu irratti tarkaanfii olaanaan fudhatameera. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa kabachiisa dambii Kumaalaa Zarihuun Tafarraa hanqinoota bara 2014 keessatti mul'atan furuun hojiilee gaggaarii cimsuun bara 2015tti abbaa taayitichaa karaa ammayyaa'een ni gurmeessinaa jedhaniiru. ለማዘመንም እየሞከርን ነው። ሬዲዮ ወታደራዊ ሬዲዮኖችን አስታጥቀናቸዋል። አባ ታይቲቻ አመየሱፍ ሆጅቻ ጅራ ሜሻሊ ቁነንቲ akka fayyadaman taasisaa jirra. Hojii kana kutaa bulchiinsa magaalaa 5 keessatti jalqabnee jirra. Kutaalee magaalaa biroo biras ni dhaqqabsiifna. Hojii dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kabachiisuu hawaasa waliin taanee bara 2015tti ni mirkaneessina. Hirmaattonni waltajjichaa hojii abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojjetaa jiruun dabalata hawaasni qooda irraa eegamu ba'uu akka qabu gaafataniiru. ህዝብን ከያሽ ምንም ነገር ማሸነፍ ይቻላል። ምንም ነገር ummata waliin taanaan waa hunda injifachuu dandeessa. Seera kan cabsu osoo hin beekin qofa osoo hin taane beekee kan cabsus jira. ማህበረሰቡ የሚታዩ የደንብ ጥሰቶችን ራሱን መጽሔፍ Hawaasni gocha seeraan alaa irraa of qusachuu qaba. Kanneen hojii seeraan alaa raawwatanis saaxiluutu irraa eegama. Qaamoleen seeraas yeroo seera kabachiisan waliin dhaabbachuu qabu. Akkuma hojiiwwan biroo irratti tajaajila tola ooltummaan lammiileen bobba'an hojii dambii kabachiisuu irratti hirmaachuu akka qabanis waamichi dhiyaateera.